ummata gonkumaa amanamu. Dhibbarraa dhibbatti waan rabbiin hin feene san irraa deebi'anii karaa rabbiin fedhu irratti karaa khayrii irratti deebi'anii jettee jala murtee qalbii takkaan raftuu miti. Amma waan boroo waliin garuu arkuu teenyu caalaan maal naan jeeji. Haatee bareeddee jennaan karaa kana dhufee jirti. Laaltee gartaa jaaniimi. Arra makkana jaamii ol ba'e. Wanne arra godhu jiran tun yoo feete boru waan biraa taateeti ajaa'iba biraa arkuu teenyu. Caalaan maal naan jeeji. Inshallah khayru rabbi agudu wallahi mushaakilaa sin guddaa isaanii irraa nan gafee obboleettii isaatis inninis fakkaattoonni akka isaa warri isaan jala deddeemu guutuun isaanii amma duraas nuufaaree ametiin siin jee bargaba. Sheekhan irraa dhiisi quraana fadhan. Quraana. Sheekhan udhiis. Sheekhan udhiis. Sheekhan udhiis. Sheekhan udhiis. Udhiisi sheekha. Sheekhan Beletii biyya bollaanuudhaaf sheekha barbaada jabaadhaan qabee dhufe gaa'e. Galatooma rabbi sheekha kanaas khayrii qabu rabbi naaf haa godhu. Ciisuu jedhee itti amanee waan kana karaarraa deebi'uudhaaf gartee ifiifis keessaa deebi'eef qulqulleessee isiillee gochitti jirtu kun garteemi waan rabbiin hin feene waan gartee boru fuula rabbii duratti gartee itti nu gaafachiisu waan haraami irraa dhaabbachuu qabna jedhee yaadee toobbachuudhaaf waan kana dhugumaan ka godhu taate. Dhugaan godhu jira jechuun yaa miti Allah waalam rabbii beeka. Garuu ammoo yoo bifa sanii ka yaadee jiru taate rabbi haa laaffisu ammallee rabbiin keessaa isaa deebisu numaan jaa maaliif? Rabbi haga ceelchisaan hundaa waan rabbiin hin feene waan rabbiin hin feene waan boru rabbi hojii wal nama lolchiisa waliin sidhaa abbaa fedheewu mush isaa miti diina hamaa gartee kabiraa ka gartee hin beeyne ka halaalaatu waan rabbiin hin feene waan feetu bara. Akkasuma akkasii kanaafu yoo dhuguma saniin gartee toobbachuudhaaf yaadee waan kana ka godhaa jiru taate rabbiin haa laaffisuu fi keessaa isaa deebisu. Karaa khayrii irratti wallahi yaa walummaan gartee karaa kana deemtan guutuun keessanuu tokko lama osoo hin jennetti wallahi karaa sirriitti isa qofaa miti dhaga isa qofaa miti waa hedduudha laala inni kana hedduu jira maaliif waan kana siin jaani beektaa yaa marti wanni kun nuuf haaraa miti wani baay'inaree nuuf haaraa akka raajaa abbaa mancaatu baanu nuuf haaraa mitiin siin jaa wanni kun deddeebi'aa jira fakkee isaadha malee arra waan gaarii takka akka nama gartee badii isaa yookaan dogoggora isaarraa waa hubatee gorsa harkatee tokko fakkaataniiti waan nagaya agartee akka karaa nama deebi'uu sodaa rabbii keessa dhuftee fakkaatanii haasawanii agarteeti boru fedhan dhiifamaas ba'anii nama hunda gaafataniiti boru waan biraatti agarta. Tasanirra hamtuu keessattuu agartaa'u dogoggora biraa keessatti. Kana waan ta'eef isaan kun ummata gonkumaa amanamu. Dhibbarraa dhibbatti waan rabbiin hin feene san irraa deebi'anii karaa rabbiin fedhu irratti karaa khayrii irratti deebi'anii jettee jala murtee qalbii takkaan raftuu miti. Amma waan boroo waliin garuu arkuu teenyu caalaan maal naan jeeji. Haatee bareeddee jennaan karaa kana dhufee jirti. Laaltee gartaa jaaniimi. Arra makkana jaamii ol ba'e. Wanne arra godhu jiran tun yoo feete boru waan biraa taateeti ajaa'iba biraa arkuu teenyu. Caalaan maal naan jeeji. Inshallah khayru rabbi agudu wallahi mushaakilaa sin guddaa isaanii irraa nan gafee obboleettii isaatis inninis fakkaattoonni akka isaa warri isaan jala deddeemu guutuun isaanii amma duraas nuufaaree ametiin siin jee bargabaabamattu bifuma akkanaatiin arra karaarraa deebi'ee akkanaa dhiifama naa godhaa anaa balleeyse turaanis isii taanaan anaan namaatu dogoggorsiisee waan kanan dhiibee naqe malee jaaladhee ittiin seenneeti dhiifama naa godha fedhee ittiin seenne ilma namaati kan waan kanas seenu na godhe. Takkarra lamarra sadiirra afurirra gonkuma gartee miti gonkuma inama nama harkaan na bare dooluu sosoo jedhama.